Hayyuun keenya qubee afaan Oromoo akka gabbatuuf namni hojii guddaa hojjetee fi Oromoon afaan isaatiin akka boonuuf adda durummaan hojii jabaa nama Oromoof gumaachee darbedha. Hayyuun kun Awurooppaa tureetti qorannoo Oromoo hundeessee waan hojjetamuu danda'u hundaaf seenaa Oromoo keessatti nama carraaqqii guddaa taasisan ture. Gumaachisaa seer-lugatti fayyadama afaanichaa fi beekumsa waliigalaa afaanichaa irratti bara 1966 qorannoo akka gaggeeffamuuf nama daandii saaqedha. Qorannoo isaa jalqabaas bara 1964 maxxansiisee dubbistoota isaa biraan nama ga'ee darbedha. Qorannoon isaa kunis maxxansa Taaxaq irratti ba'ee mata dureen isaa Afaanota Itoophiyaa Laatiinii moo Gi'izii wayya barreeffama afaan Oromootiin kan jedhu ture. Bara 1965 kaayyoon isaa guddina afaan Oromoo guddisuuf qabatee kan ka'e tokko jedhee jalqabee hirmaataa dubbii afaan Oromoo maxxansiise. Qubee 35 afaan Oromoof ni ta'u jedhee qorateenis kitaaba ogbarruu bara birraan baree jedhu xumuree dubbisaan ga'eera. Kitaaba ogbarruu isaa kana keessatti seer-luga qubee afaan Oromoo Laatiinii akkam akka ta'uu qabu, akkaataa xiinxala sagalee qubee dubbachiiftuu jalqabaa dheerinaaf gabaabina isaa bifa agarsiisuun kaa'amee tureen fakkeenyaaf qubee I, A, O, U gara I, E, A, O, Utti fooyyessee gumaacha taasiseera. Qorannoo isaa kanas bara 1964tti konfiraansii gamtaa barattoota Itoophiyaaf Awurooppaa jiran fuulduratti dhiyeesseera. Hayyuun keenya barattoota Itoophiyaaf Awurooppaa kana gidduuttis ilaalchiif ejjannoon afaan isaanii kunis akka bakka lamatti hiramu isaan taasiseera. Gama lamaanuu barattoota Itoophiyaaf Awurooppaa wal hiranii gar tokkoon qubeen yoo deeggaran kaan ammoo qubee saabaa wayya jechuun mormii yaada babal'aa kaasaa turanii. Qorannoo Oromoon afaan irratti gaggeessaniifis daandii hedduu saakeera. Gumaacha isaa qubees dhaabbileen tokko tokko bara 1962 irraa eegalanii haala mijaawaa ammaa kanaan ga'aniiru. Konveekshiniin biyyoolessaa Oromoo bara 1963 gaggeeffameenis qubeen afaan Oromoo guutuu Oromiyaa irratti akka tajaajila irra oolu murteessee abjuu fi mul'ata isaa dhugoomseeraa fi hayyuun keenya abjuun isaa dhugoomee utuu jasaan hin argiin mootummaa Dargiin ajjeefameera. Hayyuun gootni Oromoo kun barnoota sadarkaa tokkoffaasaa mana barnootaa Arjootti xumuree barnoota kutaa 7 hanga 8 ammoo mana barnootaa Hayila Sillaasee tokkoffaa mana barnootaa lammaffaa Naqqamteetti baratee xumure. Barnoota olaanaafis Finfinnee Wiingeet seenee kan barataa turee fi boodas digirii isaa jalqabaa Yuunivarsiitii Finfinnee muummee barnootaa ji'ooloojiin barate. Sadarkaa barnoota isaa kana keessattis A10 fi B2 yoo fidu kan digirii jalqabaa ammoo qabxii 4 fiduun eebbifameera. Qabxiin isaas olaanaa waan tureef achuma Yuunivarsiitii Finfinneetti hafee muummee ji'ooloojiin barsiisummaa argatee miindeeffamee hojjechaa ture. Hayyuun keenya maastersii isaa barachuufis gara biyya Faransaay deemee sooshooloojii fi sooshaal antiroopooloojii barateera. Digirii isaa sadaffaa yookaan PhD isaa immoo Akaadaamii Leepaanis DL Paarisitti argamurraa falaasamaan eebbifameera. Turtii isaa Paaris ture keessattis gamtaa miseensa barattoota Itoophiyaa fi Awurooppaa jiraatanii irratti barreessaa kabajaa paartii sooshaalistii Faransaay tureera. Hayyuun gootni Oromoo kun Faransaayitti bultii ijaarratee dubartii Meemee Maarii jedhamtu waliin ijoollee 2 horatee ijoolleen isaas achuma Faransaay jiraataa turanii. Namoonni isa waliin turan Oromoon akkamiin dammaqee of baruun akka of bulchuu qabuuf yaada bifa lamaan ilaalaa turanii. Yaadni inni tokko Oromoon hubannoo siyaasaaf fayyadamtummaa dinagdeef dammaqina hawaasummaa uumuun fottoqee bilisa akka ba'u gochuu ofiin akka of bulchu gochuu ture. Yaadni lammaffaa immoo kan Dr. Hayyuu kanaa faallaa isaaniiti. Rakkoon Oromoo rakkoo dimokiraasii dhabuu, cunqursaa bittaa gabroonfataa, sabaaf sablammootaa uummata Itoophiyaa kaan irra ga'aa jechuun wal fakkaata. Itoophiyaanonni rakkoo waliitiif waliif furmaata barbaachuun argachuu qabu kan jedhuun mormaa ture. Oromoon fottoquus akka hin qabne jala murees falmaa ture. Falli jalqabaa bittinnaa'u ta'uu osoo hin taane yaallee yoo ta'uu baate gara sanatti deemna malee kan jedhu ture. Hayyuun keenya ogeessa seeraas turaniiru.
afaan dubbii, afaan Oromoo, afaan Amaaraa, afaan Ingilizii fi afaan Faransaay sirriitti dubbataa ture. Kitaaba afaan birootiin barreeffaman gara afaan Amaaraatti hiikuunis uummata isaaf gumaachee darbeera. Lafti qonnaan bulaaf akka hiramus taasiseera. Hayyuun keenya, gootni keenya sagantaan hordofu sooshaalistii Sooviyaatiin kan wal fakkaatu ture. Doktarri kun Awurooppaatii gara biyyaatti kan deebi'e waamicha dargiin namoonni baratan marti biyya isaanii akka guddisaniif waamicha godheen innis gara biyya isaatti deebi'ee galee. Nagadaa Gobazee bifuma kanaan biyyatti deebi'ee bara 1967 waajjira qindeessaa hawaasaa iccitiin gaafa hundeessu doktara kana dura taa'aa godhee muudee hojjechiisaa ture. Hayyuun keenya kun sagantaa warraaqsa dimokiraasii biyyoolessaa kan ture Itoophiyaan haa dursitu jedhuun bakka buusuu qopheesse. Booda garuu hayyuun keenya kun sochii hawaasummaa isaa dhorkamee kallattiin ni nabaasa jedhe jalaati kufee fashalaa'ee sababni isaa tuttuqqaa dargii waliin ture. Gocha dargii kana kan mufate paartii warraaqsa uummattoota Itoophiyaa Ihaabbaa garee Haayilee irrattis ta'e dargii irratti tarkaanfii fudhachuu eegalee. Mi'eessoon yookaan gariin Dr. Haayilee Fidaa cinaa dhaabbatee qabsaa'uun filate. Filannoon isaa dargii kaayyoo isaatiin waliin fakkaanne cinaa dhaabbachuuf kutachuun isaa hardharra dhaabbatee nama laaluuf daandii qabsoo hidhannoo dhiisee mucuccoo hallayyaa bileerra dhaabbatee akka ture afaan guutanii dubbachuun ni danda'ama. Gootni keenya kun Dr. Haayilee Fidaa Kumaa jedhama. Qabsaa'aa gaamessi qubee afaan Oromoo barsiisuuf, afaan Oromoo guddisuuf gamtaa barattoota Itoophiyaa fi Awurooppaa gidduutti garaagarummaa uumee Oromoo afaan isaan akka baratuuf, akka dubbatuuf ejjennoo isaa ganamaa utuu hin jijjiiriin warraaqsa sooshaalistii Itoophiyaanotaa yookaan garee mi'eessoon dargiin nyaatamanii as buuteen isaanii dhabame keessaa Dr. Haayilee Fidaa Kumaan isaan keessaa isaan tokko turani. Kanumaan jalqabna afaanuma keenyaan katabne dubbifna afaanuma keenyaan katabne dubbifna.